ilmi namaa gaafa islaminaa hin baratin diina islaam kana hin baratin gooftaa isa uume hin baratin du'aa jedhama bara du'aadha ofiiyyuu waaman taane keessa oola biyyi zabana duraa islaminaa duratti bara dhiiga walii dhangalaasaa horii walii nyaataa wal ajjeesaa waan baay'ee keessa turte gaafa diina islaam barattu obbolaa keenya nama mataa kanaafuu barnoonni iddoo guddaa qaba. Islaamummaan kuni barnootatti nama ajaja yoo waa baratan malee islaamummaan hiikan qabu amantaan islaamaa beekumsa irratti ijaarame ummanni amma yeroo kana kan muka gabbaru kan dhagaa gabbaru kan bineensa gabbaru kan jinnii gabbaru kan bishaan gabbaru kan tamrii nyaatamtu yeroo beela'u nyaatu gabbaru kan aduu gabbaru hundisaa wallaalumsarraan kan ka'ee kana dhugaadhaa laatee har'a dhagaa gabbara dhagaan kun hin ta'u jedhee tamriitti deebi'a tamriin kun hin ta'u jedhee jinnii gabbaruutti deebi'a jinniin hin ta'u jedhee jawwee gabbaruutti deebi'a sa'a gabbara mee bi ilaalaa biyya adda addaa kana waa inni gabbaraa jiru ummanni dhama'ee jira obbolaa keenya yoo waa baranne dhuguma gooftaa nu uume baruu dandeenya kanaafuu rabbi tokkichuma rabbii qofa qabannaani muhammad ergamaa isaanitti dannaani hojiitu ragaadhaa kan guyyaa falkanii waajibaa fi sunnaa kan isaan barsiisanii inshaallah sichi barachuuf teessanii akkuma gaafa ture imaama turtanii asitti imaama ta'uudhaaf teessanii rabbi isin gargaaraan ilmee barattanii ammas diinii keessatti rakkina bal'inni gufachuutu jira karaa adda addaatiin qalbiin kee asii bachee si waswaafamini sitti fafakkeesse nafsiyyaaf shayxaanni rabbadhu obsaani mindaa gaarii qabdaa alaa habiibika man nuuril hudaa